namni himuun keessan yeroo namni himuu irratti isiniif bilbile sagalee nama sanii wal sin dhageessuu ta'e sin rakkise yookiin yeroo namaaf himuudhaan bilbiltan sagalee nama bilbiltaniif saniif san dhaga'uu dadhabdanii sin rakkise himoo kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kana laayik share gochuudhaan jalqaba. Himoo kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchiin irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irratti ni baasa irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan asitti si fidaa asirratti ta'e foon sarchiin irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchiin irratti himoo ni barreessitanii. Achi booda sarchii fuuldura sanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana isiniif fidaa suuraa kana irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda himicha gabbuufachuudhaaf asirra ol isaa gaddeemtu ol isaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jettu turte daawulood tan tuttaniiti himoo kan bilbila keessanitti gabbuufatanii hayyee daawwattoon kiyya himicha gabbuufatanii kaatanii akkuma himoo kaanidhaa lakkoofsa bilbilaa himoo keessanii itti guuttatanii ni banatanii jechuudha. Amma booda yeroo namni isiniif bilbile ta'e akkasuma yeroo immoo isin namaaf bilbiltan ta'e sagalee nama isiniif bilbilee san yookiin immoo nama bilbiltanii san nagaan wal isin dhageessa jechuudha.